Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isin haa ta'u jecha warreen chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuun maatita warreen kan like share comment gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Har'amee waa tokko irratti waan ajaa'iba irratti dubbachuun barbaada. Innis duraan dursee goota koo jedheenira. Isheenis dubartii tokko kan eenyumti keenya miidiyaa kanarratti ishii beeknu akkasumas samoona kanammoo haala adda ta'een kan nuuf dhiyaattee jirtudha jechuudha. Waan adda ta'e tokko nutti agarsiisaa kan jirtudha. Namni ishiin beekne hin jira jedhee yaadu. Goota koo jagnaa'ee biyyee shaalloo yatambii wayim lamlam. Afaan Oromoolee waan dhageessu miti garuu afaan Amaariffaa yeroo biraan itti himuu nan danda'a jedhee yaada. Garuu akka dubartii kamitti goota koo ishiidhan jedheerani. Maaliifin lamlam kan hin beeku miidiyaa kana gubbaarratti baroota tuttureera har'aa miti. Wantoota baay'ee ni hojjetti, wantoota gaggaarii ni hojjetti, wanta dogoggoraallee yeroo hojjette tokko jira. Yeroo sanatti illee baatee uummata fuulduratti mucaa dogoggoraa irratti hojjette sanallee dhiifama gaafattee waaqayyoon illee dhiifama nu barsiisuu isaa nutti agarsiisaa turteerti. Haa ta'u garuu kana lalaa kun haddanatti ta'e akka kootti jechuudha. Maaliifin namoonni lamlam mucaa qabdi jedhaniiniru. Isheen garuu gadi baatee maal jette? Mucaa tokkoyyuu miti sadiin qaba jette. Hedduu nama ajaa'iba. Maaliif nama ajaa'iba yoo jenne hedduun keenya osoo dhala qabnu warreen dhala dhoksinu hin jirra. Ilmoo akka saalfitti warreen agarsiisan ni jiru. Ilmoo ofii warri dhoksuu barbaadan ofii fuulduratti mul'isanii ilmoo ofii duubatti dhoksuu warreen barbaadan nama hedduutu jira. Ilmoo maqaa ofii akka ta'e hubattee haala sanaan nu ibsuu ishee hedduu na gammachiisee jira. Akkasumas illee namoonni hedduun dhala isaanii yeroo isaan gatan ni argina. Qoshaashaa keessatti yeroo daandii gubbaarratti gatanii bakkeen taanetti ilmoo ofii gatanii bira darban ni argina. Naannawaa nama kamiitiyyuu nu jira wanti kun jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Dhala isaa namni maaliif gata jennee gaafa yaadnu itti dadhabanii ulfaanii ciniinfatanii dhalanii dhala ofii gatu jechuun wanta ulfaataadha. Maaliif gatu jennee gaafa laannu hedduun isaanii rakkinaaf hin gatan maqaadhaaf gatu. Maqaa ofiitiif gatu dhala ofii jechuudha. Ilmoon garuu kafana. Maqaaf jedhanii dhala hin gatan. Rabbiin dhala boru nama dhorkachuu danda'a. Gaafa barbaadanitti afuu danda'a. Maqaaf jecha warreen dhala gatan hedduu namaa ni jiru jechuudha. Isaan irraa gaafa ishii hubannu garuu osoo kan ishiin ta'in kan kooti ilmoo kooti jettee obboleessa ishiitiin samoona kana biraankii nu gochaa turteerti. Hedduun namootaallee anillee yeroon jalqaba irratti ilaalu sadii jettee namichi dhugaa natti fakkaatee jira. Garuu dubbichi dhugaa miti obboleessa ishiiti jechuudha. Ishiin garuu haala sanaan ibsachuun hedduu nama gammachiisa. Haala sanaan maaliif ibsite? Eenyu fakkeenya fudhatteeti? Ofii ishii fakkeenya fudhatteeti. Ofii ishii gaafa jennu ishiin abbaa ishiitiif maal akka taate haadha ishiitiif obboloota ishiitiif agama gasaan gargaaraa jirtu. Ilmoon maatii ishiitiif dhala ishiitiif warra ishiitiif agama gara barbaachistu ofii ishiirraa kaastee hubatteetti. Yeroo isaan rakkatanitti akkatti daftee qaqqabduuf. Yeroo isaan abbaan ishii haati ishii dhukkubsatanitti akkasumas umurii isaanii ammarra jiran kanatti illee wanti ishiin isaaniif gochaa jirtu fakkeenya guddaa nuu ta'a akka shamarran biyya Arabaa keessa jirru keessattuu jechuudha. Deebisee namoonni yeroo baay'ee maal jedhuuni birrii jaalatta jedhuuni birrii jaalatti lamlamiif birrii jedhu. Isheen birrii maaliif jaalatti? Namni kamiyyuu maallaqa ni jaalata birrii ni jaalata garuu kashii addatti ilaalama. Maaliif addatti ilaalama? Ishiin akkatti fidde beekti. Dafqitee mana namaa xarannee jireenya har'a keessa jiraannu kanatti baay'ee gadi jettee dafqitee cabdee fidde waan ta'eef gansabni ishii mara. Isheen biyya baatee TikTok gubbaarratti samoona kana dubbatteerti jechuudha. Otoo TikTok irra birriin jiraate sa'aatii 24 TikTok irra taa'aa jette. Fakkeenya gaarii nu ibsiteerti. TikTok irra maallaqni hin jiru waan ta'eef TikTok irraa faayidaan argattu waan ta'eef sa'aatii 24 keessatti ishee argina. YouTube gubbaatti ishee argina. Sababaan isaas oolman ishii bakka faayidaa hin qabne osoo hin ta'in bakka faayidaa qabu. Jireenya ishii keessatti mul'ata gaarii hawwiti. Jireenya ishii keessatti jijjiirama agarsiisuu barbaaddi. Jireenya ishii keessatti fakkeenya namootaaf ta'uu barbaaddi waan ta'eef
bakka waa argamutti malee bakka waan argamnetti ishiin arganu jechuudha. Otoon akkas ta'e obboloota kootiin anillee hin beeku beekellee hin banu obboloota kootiin naa banaa jedheen ofii kooti dhufee guyyaa guutuu achirra taa'aa oolaa jetteerti. Kanaafuu nutis immoo ishiirraa ka barachuu kan qabnu jechuudha. Bakka faayidaa hin qabne ooluu otoo hin ta'in bakka faayidaa qabutti gadi baanee hojjechuudha. Akkasumas mucayyoo kanarraa gaarummaa hedduutti hin baradhan. Gaarummaa akkamitti barattan yoo jettan immoo isheen har'a fakkeenyaaf YouTube irraa maallaqa ji'aan isheedhaa kaffalamaan argatti. Akkasumas immoo akka dubbatte illee haadholii hojii hin qabne safara keessatti hojii uumte fi maallaqa YouTubein kaffalu sana isaaniifis illee kaffala isaanillee tajaajila akka jirtu nu ibsitee jirti. Kana eenyuuf ibsite? Nuyi mataa keenya fakkeenya akka taanuuf akka nuti jabaannee hojjannuuf akka nutis boru akka ishiin har'a irraa fayyadamte kana nutis gadi baanee fayyadamnuuf. Shamarran Oromoo ilmaan Oromoo biyyoota Arabaa keessa jirru kun ergaa guddaa ta'a jedhee yaada. Dubbachuus kan hin barbaadeef isa kanaaf jechuudha. Hedduun keenya ijoollee shamarranii kan biyyoota Arabaa keessa jirru ijoolleen Oromoo jechuu kooti yeroo hundumaa oolmaan keenya tuffiidha. Oolmaan keenya wal cabsuudha. Yoo inni tokko baay'ee hojjechuu barbaade inni tokko gadi garagalee isa tokko cabsuudha. Yoo inni tokko mataa ol qabate gadi baasana gadi qabuudha malee wal cimsuu hin beeknu. Wal guddisuu hin beeknu. Isaa yoo laalle garuu erga biyya galtee mucayyoon kun nama meeqa miidiyaa kana gubbaarratti fidde. Nama meeqa beeksiste akka hojjetanii isaan argatan taasiste. Nuti garuu eessa jirra? Ishiirraa maal baranne? Nutis akkuma ishee yoo taane warri keessattuu beekamtii qabaattan warra hojjettanii bakka gurguddaa geessan saba keessaniif akkas ta'a. Akkuma ishee fakkeenya nuuf ta'a isiniin jechuun barbaada sumaan. Akkasumas illee warreen otoo dhala qabanuu dhalatti qaana'aniif otoo dhala hin qabaatiin obboleessa isheetiin piraankii logoote ani qaba ilmoon kafana jettee waan nu agarsiisteef gammachuu guddaatu natti dhagaba. Waa'ee ishee ibsu anaaf ni ulfaata jedheetanii yaada. Asumaan lamlam jiraadhu umurii dheeraa jiraadhu siin jechuun barbaada. Akkanumatti gaarummaan ofii fi gaarummaan keetti nuuf hafuufu siin jechuun barbaada. Ilmaan Oromoo asumaan warri wanta gaarii hojjetanii beektan gara fuuldurattis waan gaarii nu hojjechuu barbaadan gadi nu baati koottati akka lamlamitti nu barsiisa. Koottati akka lamlamitti fakkeenya nu ta'a. Nutis akka gadi baanee boru galata keessan himachuu dandeenyutti. Galanni waaqabatoo ta'u namni waa namaa godhe namni nama jabeesse namni daandii namatti agarsiise jireenya ofii keessatti aarsaa guddaa namaa kaffaleera jechuudha. Kanaaf isinis nu gargaara. Koottaan walaa jajjabeessinu koottaa hojjannu waliin haa taanu haa guddannu isiniin jechuun barbaada. Galatooma isiniin jaalladha.